Yoo kagalas mana nagamatanii dhuftan mana nagaatti deebi'a. Fayyaan nuuf haa ta'u. Fayyaa Itoophiyaa jalaa nu haa baasu. Tokkummaa keenya haa cimsu. Ija hamaa wal biratti akkasitti kan nu arguu jibbu yoo Waaqayyo nurraa fageesse. Yoo immoo darbee dhufte yoo Waaqayyo humni kan ta'e humna keenya nu kenni tokkummaa keenya nu kenni diina keenya kan barbadeessinu nu godhi. Kadang بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين قالني تربي كينيتي كحالة دبرنسان دبران دبرسي أبدي كتاب سندنا وان في يادين yeroo nuti asitti akkanatti wal arginu nuti lukumaan hojjanni keenya yeroo hordoftoonni keenya jiran san Saaddoo Nayaam jedhama Amadiyaa. Asitti fuula bareedaa kanaan isaanillee nutti fidee kafa booduu nullee asitti faayatee haala kanaan asitti argamsiisu rabbi keenya galata galchina. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Eegana walgahii keenya walgahii khayrii walgahii nagaya ambaa nagaya addaanqa sabni nu haa godhu hafuura keenya rabbi nu haa hundeessu bakka dhumne hundatti gartee rabbi waliin nu haa deemu hawaasa keenya afaan tokko rabbi haa godhu hawaasa suutatti waa laalu ka waa xiinxalu ka waa hubatu rabbi nu haa taasisu hawaasa keenya kan jarjarre ka faarsee biran dabarsine ka arrabsee achi fageessine rabbi nu haa godhu nama egeree oromootiif rabbi beekaa nuti hin beeknu dantaa mataa isaa osoo hin ta'in dantaa oromootiif yaadu hunda hafuura isaa rabbi haa hundeessu kagartee achi keessa waa barbaadatu rabbi nurraa haa qabu gadaan gadaa oromoo haa taatu gadaan gadaa milkiinuu haa taatu akka dabree rabbi nutti hin deebisin faana waan rabbi gartanii ummata karaa qaxxaamurratti walirra gahu rabbi nu haa taasisu horaa bulaa galatooma ulfaadha. Yoya, yai bukan keran naga, yai bukan keran naga, yai bukan keran naga, jauhi naga, bulu naga, naga oleh naga angkat, wadi naga angkat Cina, pora pula di mana? Hai galato awak kakak tergama kesan duraan dulce hingga awak sudah diindah saat iwan jurefi duraan dur sambo asce sat posi nawat ada ujra ya danu tadi asokun takka ya danu regam tota hanyalu hundesa bakka jurut ulkane sokon takka ya danu mataka bolu visi galato Shagga, long shot. Galatoma, empat ada. Hai deh, oleh. Kau foca. Bare ayawa. Wa agetu kahunda, lah agetu kahunda. Sagal magarapa sagala morana ilo gorati waka goracha gara pale lo garathani da to ko chaman ka da bana ibaya rabbi hofaj ya rabbi araram bare morana ek morana parret gada morana parret tu ya rabbi araram Borang apa itu ya Rabbi warana badan syaran kata bisyaran orang kota syarani orang kata syarani orang syarani orang tundu sate ya Rabbi utara tori hata tukawat tuhinga wasina kala to warfana galato ako na kailan galato man janani kara ito semua sani
Galatoma. Egaa sagantaan kennaa akkuma jedhametti tartiibaan itti fufa. Amma keessummaa gurguddaa qabna. OMN mataa isaatti keessummaa kenna guddaa. Har'a sagantaa lama gurguddaa qabna. San irratti dabalatee hayyuu kenna obbo Jawaar Muhammad keessatti argamanii akkasuma obbo Yahyaa Bashir keessummoonni hedduun gartee asitti jiranii keessummoota kanaan baga nagaan nuu dhuftan ana haa dhufu isin simannaa kan nuu jedhan hayyuu kenna Dr. Sufyaan Muhammad baga nagaan dhuftan jedhan. Hayyee hedduu galatooma akkanatti hirmaattanii ilmaan Oromoo biyya Jarman warraan kana obboleessa keenya kan Oromoo hundi jaallatu kabajamaa Jawaar Mohaammed baga nagaan dhuftan. Kabajamoota abboowwan keenya kabajamoota abbootii keenya kabajamoota keessummaa keenya kabajamoota ilmaan Oromoo biyya Jarman jirtan waan dursee baga nagaan akkasumas obboleessa keenya ilma keenya abdii keenya Jawaar Mohaammed baga Rabbiin Oromiyaa Waaqayyoon Oromiyaa xiqqoo Awurooppaa biyya Jarmaniitti wal quunnamsiise. Lieber Gäste, ich freue mich sehr, dass Sie unsere Einladung gefolgt sind. Herzlich willkommen. Wir begrüßen unsere Referentinnen Nadia Großenbacher. Wo sind Sie? Nadia Großenbacher. Sehe ich nicht. Humanity. Okay. Sonja Panzer. Ich sehe Sonja Panzer. Applaus. Jawaar Mohaammed habe ich schon mal Bescheid gesagt. Muhammad Abdush, OMN Direktor, er befindet sich zwischen uns. Bitte schön einmal aufstehen. Muhammad Abdush. Ja, Bashir steht hier neben uns. Ja, bitte schön. Und Yarek Dibaba, wo bist du, Yarek Dibaba? Yarek Dibaba ist da. Ja. Wir begrüßen auch ganz herzlich unseren Freund, besonders meinen Freund Dr. Uwe Schubert. Bitte schön. Warroota adii galata nurraa qaban kan yeroo hundaatti biyya kana keessa Dankeschön. Ja, Dankeschön, das sind alle gesagt. Auch, es gibt eine Jawween besondere haasawaa godhaa eegaa akkasii. Herr Günter Schreuder, kann man ihn auch begrüßen, er ist auch sehr bekannt, er hat viele Jahre in dieser Politik beschäftigt. Herzlich willkommen. Hayyee. Akkana si wayyaame jawwee asirraa nama si wayyaame. Jerman, Amanaa Jawaar, OMN Ijaabura Oromooti. Jiree qabeenya keenya yookiin qabeenya qabnan hunda yoggayyuu kalees har'aas fuulduraas akka bira dhaabbatu abdiin keenya guddaadha jajjachaadhaan galatoomaan isiniin jaa. Guyyaan har'aa guyyaa gammachuudha. Guyyaan har'aa guyyaa dhaamsa waliin dhaabna. Dhaamsi Jawaariif dabarse. Jawaar keenya
Akkuma namni beekutti Oromoon saba guddaa. Oromoon biyya guddoo. Kana fakkaata. Ta'utti kabajaa Oromummaan qooda Oromummaan Qeerroo jajjaboo akka laafaa qabdi Jarmanii. biyya ta'e Masyaallah. Kami jawaan namaati. Jawaan namaati warra waa hedduu irraa Kanaaf hayamaa jiru. Maaliif yoo jenne waan gaaffii abbaa biyyummaa qabatanii waan haqa keenyaa fi mirga keenyaa gaafannee waan dheebuu bilisummaa fi dimokiraasii qabnuun Oromoon galaana danqaraa fi dura dhaabbatan hunda irraanee kabajaa isaan tolu qooda Oromoon mirkaneessuun Namichi kun boca dheeraa irraa beekuu. humni fe'ee Oromoo hin danda'u. Adabbii Oromoo cilee bishaan fuutee haa taatu. Mana alaa fi keessa waan nu barbaachisu jira. Wanti nu barbaachisu instituusii tokko jalatti, gaaddisa tokko jalatti, odaa tokko jalatti, instituushinii fuula Oromoo fakkaatu. Tan Oromoon kutaa kudha tokkoo fi diyaaspooraan itti dabalamee fe'iisa jiru Oromiyaa kaawunsil nu barbaachisa. Oromoo biyya Jarmanii hamilee kennaa fi sagantaa akkanaa kana qopheessuu sana. Waalitii hedduu qaba. Hawaluu Oromoo biyya Jarman Beekumsa hedduu qaba. sagalee kennaa fi sagalee. Oromoo biyya Jarman galatoomaa jedhanii. Kuni qabeenya guddaa. Qabeenya qabdu kanaan instituushinii Oromoo kanuu nu hundi Gaafii sirrii gaafachaa jiran dhaggeeffadha gaafii. keenya jennee itti boona akkasumas abdan ba'aan kun toon isaa akkami. Kanaaf waan kana akka nu mirkaneessa kabajaan dachaa isin gaafatu. Baga nuu jiraachan dhaamsa booda gabaabaatti qophiitan akka milkaa'uutti. Koreen qindeessituu hundi osoo afaan kana takka lama jee maqaan kaafne isinii ta'uu jettanii halkanii guyyaa hojjettanii naamusaan akkanatti akka boonu akka bareedu jarnoon Oromoon jarman jira waan fakkaatu waan nu agarsiisanii hedduu jechaan galatooma. Daqiiqa lama bicha dhaqe. Daqiiqa lama lafa ishee. Karraa booda hundaa'uun eeguu jawaar keenyaa qaba. Yaa jawaar keenya eeguu kana nu baase as bahe. Hayyee galatooma nagaan nu jiraata. Galatooma Dr. Sufiyaan galatooma jennaanii hamilee sabaa Dr. Sufiyaan. Yaa hayyuu biyya kanaa qabnu ka osoo umriin isaanii daangesanii qeerroo waliin waanii bayanii waa meeqan waliin godhaa jiran Dr. Sufiyaan umrii haa dheeratan keessaa bulanii dhiira deemnee galatooffanna. Galatoom. Dhibeekna qalbii keessan maal akka barbaadu akkasumas naatti waan isin dhalaatu. Ana haasaa sagalee jawaar isin dhageessisa. Hagas isinii waliin. Amma Achi booda garuu hojii qaba. Isin biraa baafadha. kaa hedduun keenya yaadaa turre kaa hedduun keenya jaalatu Amma jawaar taasisa. ka argaan isaa nu hawwisiise ka haasofni isaa nu dharraasise. Obbo Jawaar Mohammad. Amma sagalee. Sagalee isaanii dhagahu, sagalee obbo Jawaar haasaa isaanii qalbii dhagahu. Ergaa isaan nu dabarsan qalbeeffannee dhaggeeffachuuf naamusni keenya sagalee keenya gadi qabuun akka barbaachisaadha. Akkasuma dhiisi. Egaa hawaasni
keenya hawaasni jarmannaa isaan beekamna suutan haasaa isaanii dhageeffanna hamilees ta'uu bakkuma keenyu homatti qalan haasaa isaanii dhageeffanna obbo Jawaaritti kan jiru. Akkam ooltan? Akkam ooltan? Warra Jarman akkam jirtan? Warri Baayern ni jirtu? Warri Berlino? Kali achi ture isin agarre asii godaantani? Hunda dura Rabbi guddaa waa hedduu keessa nu ceesise galma kanatti ammallee walitti deebi'ee akka mari'annu kanaan nu ga'eef galanni haa ga'u. Itti aansee obboleeyyan keenya xiqqaa guddaa qonnaan bulaa daldalaa barataa barsiisaa hunda isaanii waggoota 50 dabre kana keessatti sabni keenya dukkana keessaa bahee ummanni keenya cunqursaa jalaa wayyaa'ee if ta'ee wal ta'ee biyya ofitti miti addunyaa irratti illee sadarkaa kanaan akka mul'atu Jawween lubbuu akka isaa isaanii onni isaa duraan naasaa jira. qaalii sana Akka isaa duritti. osoo naagoo hin godhatin of wareeganii aarsaa kabalanii asiin nu ga'anii wareegama isaaniitiif bakka jiranitti jannataan haa galan hin jedhu. As sababa lamaaf hin dhufu. Kana geessanimi? Kana geessanimi? Yoo na dhageessan waan lamaaf hin dhufu. Tokkoffaa isin galateeffachuuf. Lammaffaa kallattii kana fuulduraa wal qabsiisuuf. Tokko wal galateeffachuuf. Hidhaan waa hedduu nama barsiisa. Hidhaan waa hedduu nama barsiisa. Wanni isin nama barsiiftu keessaa tokko mi'aa namaati. Mi'aa beekani. Ilmi namaa namatti mi'aa. Ji'a sadii yeroo kophaa turretti sagaleen namaa namatti mi'aaya. Sagaleen Baqqalaa Garbaa na cinatti hidhame natti mi'aa natti har'aan ture jechuudha. Tokko kana. Waca kaayessan kan ammoo akkasitti sagalee ol kaafatanii akka looyitanii foorriftan kan ammoo abduullee hin dhagayaa ture jechuudha. Mi'aan namaa san qofa miti. Sabni keenya, ummanni keenya, ummanni akka humna keenyaa fi beekumsa keenyaatitti ni tajaajilla. Qabsoo isaatiin waa buufna jennee carraa'ine sun yeroo nuti karaa irraa maayifamnetti tokkummaa isaa cimsee xurree abboota keenya obboleeyyan keenya karaa irratti cimee itti fufuu isaa yeroo dhageenye hedduu abdii nutti horee waan tokkoon isinitti hima qabamee guyyaa sadaffaa mana sakatta'u mana nageessa hoggaan dhaqu akka carraa OMN bana jedhu isinin arge hiriira godhaa turtan warri Jarmanii abdii fadhisan fakkaata abdii fadhis fakkaata firii Baqqalaa Garbaa jira komaandar keenya bira dhaabatu sa'oo yeesse maanji liqa ka'u yaalan liqa keenya hin jeera. Kanaaf imalli nuti gara biyya alaatti amma goone hunda dura akka osoo kanarra hammaqiin osoo faca'in nuufi uummata keessan biyya jiru sagalee taatanii qabbana san keessatti waan bira dhaabbattaniif maatii keenya bira waan dhaabbattaniif maatii wareegamtootaa bira waan dhaabbattaniif waan qabdaniif kan madaa'e waan wallaantaniif galatoomaa warra Jarmanii Oromoo Jarmanii galatoomaa jechuudhaan. Isin qofaa miti onni irraa hin jaa ummannii fi biyyi
Jarmanii mootummaan Jarmanii galata guddaa qaban. Erga gaafa qabsoon teenya eegalte irraa kaasanii humna danda'an hundaan biyyoota nu bira dhaabbatanii nu deeggaran hawaasa nu deeggare keessa biyya Jarmanii kana arbaatiin as geessu kan fakkaate ragaa waan dandeessu. Har'allee taanaan biyyoota naannoo sanitti konistiraaktiiv rool taphataa jiran keessa biyyoota lammiilee kumaatamaan biyya kanarraa dhiibamanii dhufan ofitti qabatanii gargaaranii barnoota barsiisanii hojii kennanii fi lubbuu itti horan Oromoon galata irraa qabu keessaa uummataa fi biyya Jarmanii waan ta'eef yeroo tokko naa galateeffadhaa galatoomaa jennaan. Namoota hedduu jiran keessa kan wargaanu Dr. Shubert silaa isin beekanii Dr. Shubert galatoomin jedhanii manguddoon Gunter Schroeder jedhamu kun immoo isin keessa jiru osoo abbaan kiyyan galatti irraa kaasee biyya teenya qorataa jira jechuudha. Waan Itoophiyaa waan Oromoo namni akka isaa beeku hedduu dhagoodhaa har'allee isin keessa jira galateeffachuu barbaada. Hawaasni keessan immoo Dr. Suufiyaan fa'aa ka hoggaa dubbatu hoggaa socho'uus alla maganyachaa tuma suuta deemu. Abdii ka jarjara isaa irraa keechiisaa gurraa fi kana kana nama seentiin beeyne. Fatiyaa jiru teessuu teessan hundi isaanii hawaasa hoggaan wiidhan hoggaa tarkaanfiin Oromoo irratti fudhatamu hawaasummaa Oromoo diigaa ture. Hawaasni Jarmanii garuu hattuyuu caalaa cimee osoo bitamin osoo butitin osoo faca'in tokko ta'ee dhumaa santuu gara caalee waan argameef hogganoota keessanii isinillee galateeffachuun barbaada. Yaayyaa Bashir kaleessa eebbifamee galgala faarii boonee osoo eenyu har'a dhufe har'a qaawwamee tun faarii eebba Yaayyaa Bashir taasisan. Qabsaa agamees bosona Oromiyaa irraa kaanisee gammoojjii siyaa qaxxaamuree Asmaraa keessatti sagalee uummata keenyaa ta'ee ammallee halkanii guyyaa osoo isinii qabsaa'u barnoota isaa fidee kaleessa eebbifame ammallee digrii barree kan tokkoon siyaa dabalatudha. Har'a akkuma jee tokko galatoomaa jechuun lammaffaa haala amma jiru xiinxallee waliin mari'anne waan gara fuuldura ammoo walii akeekuuf amma gaa sagalee kamiin akka dubbadhu feeta sagalee tu jajjabtuu sammuu tadeen gaddaa laaftuu sa wayi tawoy laaftuu waan inni isinii godha nama manguddoo qeerroo miti gartanii beerri akka manguddootti isinii haasaya Oromoo jirtanii mi waggoota lamaan dabre waan ta'e na caalaa isin tuquu qaba. Nutiidhaa turre rakkoon sadatoo keessa dabartan waan keessa hin turre irra caalaan isin beeka. Waan erganii dhaaba'ee hubadhe dhaggeeffadhee ilaalaalee gurraan dhaggeeffadhee guddaa xiqqaa dubbisee hayyuu mari'achiisee lammii biyya keenyaaf kan biyya alaa hunda wajjin maradhee haala biyya keenyaaf uummata keenya irratti waan argeen qabxii takka eegan kaasee booda furmaanni hoo maali? Garamitti yoo kadeemu taate rakkoota tama biyyuun keessa jiru keessaa baana ka jedhu irratti qabxii lamaan tokko kaa'uu biyyaa. Yeroo ammatti diidii keenya uummanni keenya haala hamaa takkaa seenaa isii keessatti darbii keessa jirre keessattuu Oromiyaa keessatti ilmi namaa guryeerraa ajjeefama. Waan hedduu si gatti jirretti hima. Ajjeechaan babal'achuurraa kan ka'e namni keenya disensaayiz ta'e dhiyoo kana nama shawaan isaarraa dhufe tokko manguddoon tokko mana nama dhufe namni duurraa kan hammaate namni bakka hundatti ajjeefamuurraa kan hammaate kan ka'e namni hoggaa du'e yoo dur namni du'e hoggaa argame eenyutu du'e eenyutu ajjeese maaliif ajjeesan kan wal qabatu wanni hedduu isin gaddisiisu namni har'a magaalota Oromiyaa hedduu keessatti du'e hoggaa argame eenyu namni kun jedhee ka gaafatu hin jiru maaliif du'e jedhee ka gaafatu hin jiru eenyutu ajjeese jedhanii illee hin gaafatan
Ummatuma keenya bara desensitized ta'e. Hayyuu Suusaa Koontaak jedhamu tokko waa'ee kana barreessee turte. Ilmi namaa waa'ee du'aa ijaan arguu fi dhaga'uu yoo itti hammaataa deeme wayituu lakkaa'uu dhiisa. Desensitized ta'a jechuudha. Kanarraa akka ka'e magnitude of the killing. Kanarraa kan ka'e namni keenya desensitized ta'ee haajaa'u sadarkaa irra kaa'in irra geenye jiru. This is horrible. Tokko kana. Lammaffaan ummanni keenya kumaatamaanidha keessumaa. Warra wajjin dhagee keessaa muubii nama hagoo malee hundiidhaa jiru. Ammallee guyyaa guyyaan itti dabalamaa deema. Namni saba tokko malee hidhameen gaafatamu, abukaatoon hin argu, maatiin irraa akka dhaqee argu hin hayyamanii. Haabees korba zoonni jedhamu hin jiru, eeggadda akka jeetti manneen hidhaa federaalaa poolisii federaalaa wayyaa qaba malee Oromiyaa keessatti Guantaanaamoo ni beektanii bikka margi namaa hin jirre Oromiyaan Guantaanaamoo Itoophiyaa taatee jirti jechuudha. Kana immoo kan fide maali? Wal waraanti. Oromiyaa keessatti Tigraayit, Amaarat, Afaarit, Beenishaangulit, Gaambeellat, Kibba Oromiyaatti tarii naannoo Somaaliyaatti alatti Itoophiyaa guutuu keessatti wal waraansa deemaa jira. Civil war is taking place. Civil war takka wal waraansi waloo kuni kufaatii diinagdee hamaa geessisee jira. Akkamiin? Tokko sababa wal waraansaatiin qonnaan bulaan irra hedduu biyya keenya keessatti qotataa jiru. Qonnaan bulaan Tigraay bara waqtii lamaaf hin qotanne. Kan Amaara gara kaabaa jiru hin qotanne. Kan Affaar hin qotanne. Oromiyaan lixaa waggaa afurii. Takkaan qotate kan qotate immoo hin calleessu. Kun hanqina midhaan nyaataa keessattuu lola Yuukireen fi Raashiyaa kana walitti fidde hanqina midhaan nyaataa hamaa uumuudhaan jireenya akka malee akka qaala'u godhee jira jechuudha. Kabiraa saba wal waraansaati. Daldalli akka malee qabbanaa'e jiru. Daldalaan nageenya irraa kaasee oliin bidee kan jiru taate. Dambidoon irraa kaasee magaalaan geeffadhee kan jiru taate. Kamisee irraa kaasee nan geeffadhee kan jiru taate. Matammaa irraa kaasee nan geeffadhee kan jiru taate. Adoo irraa kaasee nan geeffadhee kan jiru taate. Sadarkaa nagaa isaatiin hin deemne kanarratti ni saamama. Ni ajjeefama qabeenyi isaa jalaa gubatama. Sababa kanaan sochiin daldalaa bifa hedduu nama rifachiisu gadi bu'ee jiru. Wallaggi yoo fudhattan taate daldalaan wallaggatti waan aganatti fakkaatu. Saamamee biyyarraa ari'amee irra jireessi isaa biyyi finneetti baqatee rakkoo keessa jira jechuudha. Trade volume akka malee gadi irratee deemee jiru. San qofaa miti. Lola jechuun wal waraansa jechuun maallaqa ibiddatti namuu jechuudha. Baroota dabran kana keessatti taankiin gubachaa oole sun, xayyaarri gubachaa ture sun, rasaasni dhugaafamaa ture sun maallaqa silaa qonnaan bulaadhaaf xaa'oo bituu qabu. Maallaqa silaa barataadhaaf barsiisaa dabaluu qabu. Daree bal'isuufii qabu. Maallaqa silaa fayyaa babal'isuu qabu. Kan daandii tolchuu qabutu waraana irratti bahaa ture. Lola kanaan qabeenyi dhuunfaatiif kan mootummaa daandiin barbadaa'ee jira. Hospitaalonni daakamanii jiran. Manneen barnootaa cufamanii turan. Oromiyaa keessatti qofa barattoonni hamma parsantii 30 ta'an keessattuu naannoo lolli jiru kana keessatti mana barnootaa keessaa hafanii jiru. Waan kana sirreessuu fudhachuun barbaachisaadha. Oomishni midhaanii qonnaan bulaan harka 20 amma 25 qabu midhaan yookiin facaafatee yookiin immoo kan facaafatee naannoo. Gama Gujiin gama Wallaggaatti har'a namni bula isaa guurratee gurguratu hedduu haguudha jechuudha. Kanaaf qabeenyi dhuunfaatiif kan mootummaa akka malee macheetu. Uummanni miliyoona 5 ol ta'u saba lolaatiin saba lola adda addaatiin kaaba biyyattii dubees biyyattii kibba biyyattii bakka adda addaatti godhamu 5 million people buqqee jira jechuudha. Namni miliyoona 5 addunyaa irratti tokkoffaa baane. Waluma diidamii tokkotti tokkoffaa baane. Akkuma daraartuu tulluu sanitti
waan gaarii osoo hin ta'in nama buqqaasu lafarraa wal buqqaasu qeerraa wal mancaasu kan tokkoffaa baate bitu. Namni buqqa'ee sun gargaarsa barbaada. Namni miliyoona 5 buqqa'ee jechuun namni miliyoona 5 hirkataa ta'e jechuudha. Namni miliyoona 5 barachuu ni ta'e jechuudha. Namni miliyoona 5 qotachuu ni ta'e jechuudha. Namni miliyoona 5 daldalachuu ni ta'e jechuudha. Namni miliyoona 5 biyya hiyyeettii sirriitti hiyyummaa miliyoona 5 dabalee jechuudha. Sababa lola kanaatiif investimentii silaa biyya alaatiin nuti biyya hiyyeetti. Investimentii silaa biyya alaatiin irraa dhufuu mali. Kasilaa dhufee qabeenya uumamaa qabnu san wayyeessee dargaggeessaaf dalagaa uumee biyyaaf kaapitaala maddisiisee hiyyummaa nurraa hir'isuu qabu sun kadhuuf ni dhufuu ni dhaabbate kan jirus deebisaa jira jechuudha. Sababa kanaan diinagdeen akka malee gadi bu'ee jira. Qoqqobbiin sababa lola kanaatiif sababa namni keenya dhumeen sababa biyyi namaa dhiitameen warri biyya san gargaarsa liqaadhaan bifa adda addaatiin doolaaraaf yuuroo paawundiin nu ergaa turan dhaabanii jiran. Diinagdeen biyya keenya yeroo ammaatitti gootaraa takka gumbii jalaa turan kan yaasu jechuun sababa lolaatiin jalaa yaasu kan gubbaa immoo homaa ittiin hin na'in kan guyyarraa hir'ataa deemtee gadi buutee jirti jechuudha. Waan tokko sirriitti hima gaafa nani ba'e birriin bilaak maarkeet gabaa keessatti 61 dhufu birrii 61 doolarii tokko 61 dhufu har'a 82 jira. Baatii kan keessatti birrii meeqa dabale birrii 20 dabale. Kana jechuun mindaan namni tokko 2,000 yookaan ta'u taate gatiin isaa amma gadi bu'ee jiru 400 gadi dhagee jira jechuudha. Kiraan manaa sanii dhagee midhaan sanii dhagee jira. Akka itti namni Finfinnee Adaamaa bakka adda addaa jiru nyaatee bule rabbumaa fi isaan beeku. Maali waa'ee diinagdee isinitti? Sababa waraansa kanaatiin diinagdeen gufaa deemnaan uummanni keenya hiyyummaa hamaa keessa seenee waraansi kun daran hammaachaa caccaba hamaa keessaa ba'uu hin dandeenye keessa galaa waan jiruuf waraansi kun dhaabbachuu diinagdee kana suphuudhaaf barbaachisaa akka ta'e isinii himu. Naashinaal seekiyuriitii irratti illee dhiibbaa fidee jira. Sababa diinagdee kanaatiin garaagarummaan sharafa baankiitii fi sharafa bilaak maarkeetii jiru akka malee waan bal'ateef qaamonni adda addaa lammiilee biyya keenyaatii fi kanneen biroo maallaqa biyyattii diinagdee biyyattii maaliin buleet gochuudhaan biyya gara gaaga'ama hamaa uummata keenya gara gadadoo rakkina hamaa keessatti galchaa akka jiran hubachuun uummata keenyaafis mootummaafis barbaachisaadha jedhee yaada. Gaba siyaasatti diinagdee irraa baanee gara siyaasatti waggaa ceenu sababa ce'umsi kun ce'umsi qeerroon keenya uummanni keenya xiqqaa guddaan itti wareegamee fide kun sababa haatii garraa ba'uu isaatiin wal fixiinsa hamaa qofa osoo hin taane afaanfachii siyaasaa guddaan uumamee jiru. Hayyuu biyyattii hoogganti biyyattii wal jibbuun walitti gaarreeffachuun shira walitti qabuun wal balleessuuf deemuun biyyaaf uummanni keenya sadarkaa badii hamaarraa akka seenu godhee jira jechuudha. Hariiroon saboota akka malee summaa'ee jira. Keessatti jiraatan akka durii miti. Finfinneen magaalaa ta'uu baate fakkaata. Wal shakkiin keessattuu summiin gara miidiyaatiin baroota darbe kana keessa godhama. Namoonni silaa gurguddaa jennu beekumsa qabnu jennu miidiyaa irratti bayanii sabni tokko akka lafarraa tuugamu saba xiqqeessuun hammeessuun jibba hamaa facaasaa turanii namni keenya uummanni keenya wal shakkii wal sodaa wal jibbinsa hamaa keessatti turee jira. Rakkoo diinagdeetirraa rakkoo hawaasummaaf siyaasaa kana waggaa daballu gaagama hamaa nurratti uumee jira jechuudha. Biyyi
yeroo nuti itti fincillu yeroo san duras Anchor State jedhamtee beekamtu. Naannoo sanitti rakkoo keessoo cunqursaan fedhe yookaan jiraates biyya tasgabbii naannoo sanitti wabii taate turte. Har'a garuu madda sodaa nageenya taatee mul'attee jirti. Gama dippiloomaasiitiin biyyoota Afrikaa keessatti olaantummaa gurguddaa qabaachaa turan. Egypt, Nigeria, South Africa waliin Itoophiyaan Afrafaara turte, Afran keessaa turte. Har'a biyya dippiloomaatiikali isolated taate. Biyya addunyaan akka rakkootti ilaala. Biyya addunyaan har'a boboru facaatee eeyitu taatee jirra. Kan hoggaan jawaabaa waan fagoo kanatti ilaalina. Waa'ee uummata keenyaati jechuudha. Uummanni keenya rakkoo hamaa keessa seenee jiru. Ka'umsi madda kanaa maali? Maddi gaagama kanaa hundaa maali yoo jenne dhugaa walitti taa'e. Ce'umsi sun kararra magoo. Sirna abbaa irree EPRDF booda sirna abbaa irree haaraa uumuudhaaf hawwuun. Muftii mufannaa wal shakkii gadoon turte mariidhaan fayyisanii karaarra deemurra olaantummaa ilaalcha tokko olaantummaa garee tokko biyya irratti fe'uudhaan hawwuun wattifachuun wal waraansa kanatti geessee jira. Yaaliin sirna federaalizimii biyyattii sirna saboonni haati kaatu haa guddatu ofiin of bulchuudhaaf hawwii ittiin qabaachaa turan san diiguudhaaf godhame biyyattii gara tokkummaatti osoo hin ta'in saboota gara tokkummaaf jaalalatti osoo hin ta'in akka adda fagaatanii fi dabrees wal waraana godhee jira jechuudha. Wanti silaa malee wanti silaa hawwaa ture 2018tti Itoophiyaa durii deebifne osoo hin ta'in hariiroo hawaasummaa sooshaal kontiraat haaree kan sabdaneessummaa yookiin immoo daayivarsitii ummatoota biyya sanii hubannaa keessa galchuu. Sabaaf sablammoonni biyya sanii eeguun irratti of bulchaa biyya immoo akka qooda isaaniitti akka baay'ina isaaniitti akka gumaata isaaniitti aangoo diinagdee biyyattii adda qooddatanii silaa wal bulchuu qaban. Sanirratti hayyuun biyyattii hoggansi biyyattii wal mari'atee wal hubatee biyya ceesisa jennee yeroo hawwaa turretti sirna kaleessa uummanni keenya itti fijila ofirraa buufise deebiillee dhubeessina jechuun yaaliin godhame sirna dubbisanillee finne sirna haaraallee akka hunda gufuu guddaan nu ta'ee jiru. Kun gara mootummaa qofa miti. Na dabalatee hayyoonni biyya sanii hoggansi biyya sanii kan saba keenyas dabalatee kan saboota biroo carraa guddaa 2018 uumame san ilaameedhaan wal mari'achuudhaan walii obsuudhaan wal kabajuudhaan rakkoo wal gidduu qabu gadi baafnee uummata keenyatti facaasuu osoo hin ta'in rakkoo waliin qabu gadi baafnee orma duratti wal saaxiluudhaan osoo hin ta'in osoo wal dhaga'uun jiraatu taate wal kabajuun osoo jiraatu taate hoggansa irraa kaasee hamma gaditti wal wannaan osoo kan jiraatu taate rakkoo kana keessa hin seenu turre jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e yeroo har'aa kanatti odeeffannoo gammachuu isinii himuu danda'u. Uummanni keenya haala hedduu nama gaddisiisu keessa beelaaf ajjeechaa dhumaatii hedduu keessa buufamee jira jechuudha. Haala nama sodaachisu haala halkan hirriba rafuu nama dhorku hamaa keessa gallee jirra akka uummataa. Abdiin xiqqoo mul'attu ni jirti immoo. Abdiin xiqqoo mul'attu maal isiin? Yeroo nuti mana hidhaa turretti televiziyoona mootummaatu ture manni hidhaa televiziyoona qaba. Wanni halkanii guyyaa halkan hoggaa inni ta'e kaa'ee televiziyoona hoggaa madda wanni agartu
filataa'u qurata'u dabsisa'u camcifa'u qaban bayyadu. Rakkoo biyyattii garaagarummaa biyyattii jirtu hunda dubbiin osoo hin taane boombiidhaan muruudhaaf yaalii godhamaa ture. Isin warra sooshaal miidiyaa qabu miti. Warra televiziyoonaa fi reediyoo qabu akka malee suukanneessaa ture. Yoota shanan dabre kana keessatti yoo xiqqaate rakkoon biyyattii lolaan akka hin furamne dabsisa'u camcifa'u bakka takkaan akka namaan hin geenye qabatamaan waan mul'ateef gama mootummaatiinis gama adda addaatiinis hafuurri nagayaa hafuurri marii nageen nu baasa jedhu onna irrallee dhufuu baatu bakka irraa dhufellee dhufu dibbee waraanaa gadi fudhatu abdii namaa oolu. Gama kaaba biyyattiitiin lolli hamaan akka gabaasaan tokko tokko jaanitti kun namuma 500 hafa miliyan ilma namaati bakka geessinu. For no reason waan senseless ta'e waan namoonni kudhanii gad mari'atanis laafuu danda'ani. Waan hooggansi bilbilinaa namni shanii fi hooggansiitti fayyadamu shan taa'ee osoo waliin mari'atee furuu danda'u. Namni miliyoonni 500 ol itti dhume sun yoo xiqqaate yeroo illee taatu lolli dhaabbate ummanni Tigraay, ummanni Kaaba Amaaraa, ummanni Affaar kabeelaan dhumataa jiru sun gargaarsi gahuu fi eegaluun sun abdii mul'ata. Haa taatu garuu abdiin kun guutuu miti. Yeroo kaaba biyyattiititti ummatatti abdiin horamee gargaarsi gahaa jiru kanatti qorichi gahaa jirutti Oromiyaa jiddu galeessaatti Oromiyaa kibbaa fi lixaatitti wal waraansi akka malee hammaate namni miliyoon tokko ol qe'ee isaa irraa buqqa'ee guyya guyyaan namni du'aa hidhamaa ajjeefamaa daldalaan qe'ee irraa buqqa'aa qonnaan bulaan lafa isaa qotatu hanqatee keessa jira. Kanaaf haala wal makaa keessa jira. Gama biraatiin hawaasni keenyas hawaasni addunyaas wal waraansi kun dhaabbachuun biyyattiin turree nagaa irratti deebi'uun barbaachisaa akka ta'etti hubatamee bara dabre yeroo ilaalatan biyyoonni garaagaraa akka waan mootummaan federaalaatii fi mootummaan Tigraay kilabii Arsenaaliif Maanchestar ta'anitti gamaa gamaa dhaabatanii harka dhaabanii Enggak, Afrika kan bodoh. Dann darf ich Aku kubah itu lah, aku kubah lah macam itu. Aku lima kubah lah macam itu. Itu tuh ini lisan, wanita ada tuh. Bion, amolen hayon, sila, arah busu kapan, naga busu kapan. Yero tuh kurang ada ini harga daya tuh. Misalnya tiga tuh, drone tiga tuh. Bidana tuh, drone itu baru. Tangki ubah tu esok, daki deh nyeret, umat agaknya kita tu. Amma habis untuk kau gadasnya tu kan, bion itu, walwaran itu gantai sama anu tadi ni kami jadi ada, kan ini umade, kan gara murah terkam baju tu akan tahu orang macam ni, sagale, yani bihi gara negara tu buka baju, jabatan mahu gara tu, erga ni dah apa ya, baju anus. Diplomato tak hetu dulu. Wanne abdiat jore. Biyon dolla kekas tadi. Biyon ni favor rajiran. Yero ammadit biya kenya kesa. Arari nagenya kabu. Dekar segen ulang. Wang ko payan baka. Rakon utinte. Nugatisinte mata hukumsite balli mali ona jettan. Ya kala mana kamu? Hukum atau kepala berbangga. Durang sababa hukuman nanti bidesan amane lale mulai nak berbahasa. Wanti rakamu kabul manor. Wanti rakamu kabul orang wanti akka sabab sabab bidesan itu.
Kurreen waggoota afran dabre irra deemaa ture tan dogoggora akka ta'e. Baaburichi hajiiga irraa bahee qilee keessa deemaa akka ture. Amananii fudhachuu irraa tokko kan. Karaa kaleessa irra deemamaa ture biyyi fi uummanni keenya balaa hamaa kammaa reefu isin tarreesse kanaa ol hammaate keessa seenuu akka danda'u hubatanii liqimsu hawwii fedhanillee kan qabaatan taate yaada fedhanillee kan qabaatan taate akkaataa waggoota lamaan waggoota sadan afran kana itti deemnaan ji'oonni afran waggaan as deemu akka irraa hammaatu ila waxabajjiin 2020 barri 2020 hamatu waxabajjiin 2021 hundarra hamaa ture yeroo namni ilmi namaa akka baalatti harca'aa ture waxabajjiin 22 xiqqoo irra fooyyee qaba saffisaan lola kana dhaabne diinagdee gumbiin isin jalaa doote kana qo'ibuu danda'uu baannan diinagdee gumbiin isin dhumbaawwamaa itti naqamaa hin jirre tana waa itti faranjii namni itti bulchifniftu godhuu baannan lola itti humnaan caamsaa 2023 nuu as jiraachuu dhabuu dandeenya akkanattu mareetuu dhabuu dandeenya. This is a very serious. Kanaf, we must acknowledge the dangerous path, the dangerous situation we are in. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Hoggansarraa kaasee hanga dargaggeessa daandii irra jirutti karaan irra jiru, haalli irra jiru hamaa akka ta'e. Keessattuu gama mootummaati. Mul'ataaf hawwii fedhanis yoo qabaatan taate biyya san keessatti Itoophiyaa irraa dhufe san keessatti Oromiyaa irraa dhufe san keessatti amma bada lolaan qawween humnaan sirnaan baay'ee ijaaruun hin danda'amu. Olaantummaa yaada tokkotti fiduun hin danda'amu. Garee jaalatan ofitti qabanii garee jibban barbadeessuun hin danda'amu. Ila madamsas baftee yoo dhufatu jiru. Biyya kanaaf saba kanaaf uummata kana baraarraa jedhanii yoo amanan taate poolitikaan damassasuu poolitikaan xaraarrabuus bu'aa akka buufne beekanii irraa of sirreessuun barbaachisaadha. Kanarratti olii galu. Karaan irra deemamaa ture dongoraa jennee oolota. Biyyattiin haala hamaa keessa akka jirtuu fi hammaachaa akka deemu. Guyyarraa guyyaatti haalli dinagdee siyaasaa biyyattii hammaataa akka deemu yoo kan hubannu taate. Falli jiru maali? Falli jiru nagaya haqa just peace fiduudha. Maaliif nagaya biratti haqa just peace maafiin jiru. Nagayni gosa lamaa jiraachuu danda'a. Nagayni tokko abbaan irree tokko olaantummaa qawweeti. Caasaalee biyyattii to'achuudhaan alaaf keessan gargaarsifama buluudhaan namni tokko akka irratti binchin akka Kooriyaa kaabaa kanatti cal godhee bituu danda'a. This is negative peace. Kuni nagaya humnaa ka gubbaa isaa nagaya keessi immoo roqaa jiru keessi isaa bilchaataa jiru ka keessi isaa ibiddi dambaa jiru. Ka gaafa tokko dhoo'ee mootummaas biyyas uummatas gubuu danda'a. Zabana EPRDF, zabana EADF, zabana wayyaanee san negative peace ture biyya keessa. Deemee dhoo'ee rakkoo amma irra jiru kanarraa gahe. Nagaa haqaa jechuun maali? Just peace jechuun maali? Nagaa dhugaan keessa jiru. Nagaa humnaan eegsisan osoo hin ta'in seeraan eegamu. Nagaa seerri gubbaa itti gadi fe'amu osoo hin taane seerri mariif walii galtee sabaaf sablammootaaf uummattoota biyya sadii keessatti godhamu irraa dhufu. Nagaa haqaa just peace jechuun nagaa humnaan osoo hin ta'in dhugaadhaan
ta'in malaan wal cunqursuun wal ajjeesuun wal qulqulleessuun osoo hin ta'in wal hubachuudhaan wal danda'uudhaan nagaa guutuu. Just peace nagaa haqaa fiduudhaan maal barbaachisa? Akkuma reefu siniche waan reefu sin tarreessa. Nagaa haqaa fiduudhaan dura lola kan fide wal dhibdee namoota lamaa akkas akka hin taane yookiin immoo yaadni tokko bara wanti sun osoo hin ta'in structural violence akka ta'e. Kana jechuun hawwii namoonni sirna bira baay'ee ta'uudhaaf qaban hawwii gareeleen tokko aadaa isaanii afaan isaanii dantaa diinagdee isaanii nagaa irratti fe'uudhaaf godhan kan ammoo humna mootummaatti fayyadamanii warra ukkaamsuudhaaf yaaliin godhamu haqa jallisee lolatti akka nu geesse amanu. Kana erga amanne booda nagaa haqa qabu. Nagaa tokko humnaan gadi cabsu osoo hin ta'in. Nagaa tokko hidhatee fuula hiikkatee jilbifatee isa kadhatu osoo hin ta'in. Nagaa namu wal mariidhaan seera irratti walii galeen abboomamee hoogganamee ittiin deemu fituun barbaachisaadha. Waa'ee nagaa hoggaa dubbannu akka jawaalittis akka kaafaatti we are talking about just peace. Nagaa sirni abbaa irree afaan nama dhugaame miila nama sakaale hidhatti nama guure qawwee manatti nama qabee osoo hin ta'in nagaa dhugaan sabaaf sablammootaa keessatti argamte mirgi namoota dhuunfaa kabajame dantaa waloo waliin itti deebisan jechuu keenya akka ta'e hubatamuu barbaachisaadha. Nagaa dhugaa yookiin immoo nagaa haqaa fiduudhaaf homaatu barbaachisa. Akkuma reefu jeetti ammallee gaheen guddaan akka mootummaa jiru. The ball is in the court of the government. Mootummaan karaan waggoota lamaa sadan afran darban kun ittiin deemu biyyattii gaagabara buusuu irratti qooda arbaa kan qabu mootummaan. Abbaan qooda arbaa qabu kun nagaa buusuu irrattis qooda arbaa fudhatee biyyattii wal waraansa keessaa baasuudhaaf murannoo onna irraa dhufu qabaachuu murannoo onna irraa dhufte qabaachuu murannoo san immoo jechaa fi gochaanis in words in deeds jechaa fi gochaanis qabatamaan deeggartoota isaatittis mormitoota isaatittis warra isaa waraanus ummata biyya keenyaatiif ummata addunyaattis qabatamaan agarsiisuun barbaachisaadha. Gareelee hidhatanii isaan lolaa jiranii wajjin mari'achuudhaaf haal turee tarreessuun turan waan hunda kan tursu nagaa jechuudha. Gara mariitti seenuudhaaf murannoo qabatamaan agarsiisuun barbaachisaadha. Murannoo kanatti aansuudhaan isa harka dhahina. Biitii bakka harkatti dhaan hin jirtu. Biitii bakka wal dhaggeeffata jirtu. Jiruu biyyatti akkan amma akka yeroo kanatti akka yaadee hin jiru. Akka amma kanatti saba keenya saba sablammoota biyya saniitiif ummatoota biyya saniitiif I have never been as scared as today. Waaniin argurraa, waaniin dhaga'urraa, waan biyyoota akka Siiriyaa, akka Liibiyaa, akka Yaman keessatti ummatoota mudate irraa qabu haalli amma jiru yeroo itti harka wal dhoosisan yeroo itti wal faarsanis yeroo itti wal arrabsanis yeroo itti wal dhaggeeffatan yeroo itti wal hubatan keessa waan jiru jechuudha. Kanaaf ummata irraa hoo mootummaa irraa reefu lafa qaayatee jira tokkoffaa nagayaaf murannoo qabatamaa agarsiisu afaaniif qofa osoo ta'in gochaan kana keessaa hidhamtoota gallakkisu hidhattoota isaan mormanii wajjin nagaan furachuudhaaf haal duree malee waamicha dhiyeessu akkuma kaaba biyyattiitti godhame Oromiyaa, Benishaangul, Gaambeellaa keessatti humnoota wal lolaa jiru wajjin amma goota boortaadhaan osoo hin taane humnaan osoo hin taane daneedhaan gaaddisa jalatti muranna jedhee ergaa dabarsuu irraa eegamu. Ummata irraa hoo isin irraa hoo Oromoo madaa baay'ee akka qabdan gadoo baay'ee qaba.
Garuu immoo haalli irra deemamaa jiru kanaa jiruudhaan gadoon teenya gatti keenya dachaa tokko. Kanaaf hamma danda'ame gamaa gamanaa dhiibbaa gochuudha. Humnoonni wal falmaa jiran, humnoonni wal waraanaa jiran gama nagayaatitti gama diriirii takka negosheetinitti akka dhufan deeggaru tokko kana. Lammaffaa biyyi sun hariiroon ummatoota keenya keessa jiru, hariiroon gareelee hawaasaa adda addaa keessa jiru, bokokee dhiitee oowwee dhoofne rakkoo ittiin dabalina. Hamma danda'ametti akka dura akka hin taane beekuudhaan gochaa biyya sabaaf sablammoota daran walitti hadheessa garaa madeessan irraa of eegu keessattuu warra sooshaal miidiyaa keessa jirtan hamma danda'ametti wantoota jibba hammeessan irraa of eegu uummata keenya jidduuttis ta'e ummatoota hariiroo ummatoota biraa wajjin qabu irratti hojjechuun hedduu barbaachisaadha. Warri mootummoota biyya alaa immoo hedduu isaanii argeera ammallee biyyoota keessatti argaa jiru. Warri dhaamaa jiru rabbi jaati. Warri biyya keessatti wal lolaa jiru Arsenaaliin Maanchistarii miti. Gamaa gamana dhaabatanii tiiboozoon hin ta'inaadha kan jechaa jiru. We are not soccer teams. We are not football teams. Bitaa mirga ta'anii wanti harka fuudhanii hin jiru. Bitaa mirga ta'anii wanni ibidda harka gareelee adda addaa kaa'uun gamaa gamanaa dhiibbaa godhanii nagayni haqaa akka hubachuudhaan uummanni keenya balaa hamaa amma jiru kana keessaa akka baraaran gochuudhaan nu gargaaru. Keessattuu gama mootummaatiin dhiibbaa barbaachisaa gochuun gama nagaan akka dhufu gochuudhaan hedduu barbaachisaadha. Kanaan wal qabatee mootummaa fi humnoonni jiran gama nagaatti yoo kan wantaate rakkoolee waliigalaa keessaa ba'uudhaaf dhimmi marii biyyoolessaa jedhamaa jira. Marii biyyoolessaa akka jannatti kaafnee socho'aa ture. Yeroo nuti itti wayiwaachaa ture. Yeroo nuti jilbiiffannee kadhachaa ture. Namni dhagaa ture. Aangoo qabannee ramamoo ta'ee dubbaasaa ture. Waa bita kadii ta'ee ni qaban. Tokko ni bitta. Waa lama dhabu kun jechaa ture ilmi namaa. Tokko maallaqaan bitatta. Tokko kabalaan jilbiiffachiifatu jechaa ture. Bittaanis hin daleenne kabalaanis kabalaa biraa uumte malee bu'aan uumne. Kanaaf gara miirii biyyoolessaa yoo kan deemu taane haal dureen tokkoffaan kabajamtoota kiyya inni irratti akka daawwatan akka referaalaa isin waraabaa jira chaarjii dhaamaa jira garuu waaqa dhaamu chaarjii shan agarsiisaa jira akka guyyaa irraa isin waraabaa jira nuuf gocha dhiifama naa godha osoo dhaamee inni dabarsaa jira miidiyaaleen garagaraa illee dabarsaa jira achirraa hordofuu dandeettan. Sadaffaa warri waliin mari'atu jaarsummaa yeroo yaamatan jaarsa gama lamurraa waan lakkaa'atanii gara hundarraa lakkaa'atanii